Aji gudun fudhu. Aji gudun fudhu. Ajati hin fixanne ani. Gufana raada jalalti behamtu sidam na maratu yomille sinjembu sinjalalo putte guftan seno kenne badasana bi Sabona Oromo jalaleko faya Hamani sinargatini natai nagaya Sabona Oromo jalaleko faya Hamani sinargatini natai nagaya Afan sami daga yomuni asau Oromo masatin yomu itibonu Bayeni sajale daran Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbi as geenye jirra arragaa guyyaa gammachuu guyyaa fata shaashambaa Suuzaan tiyya arra asii yaameetiin jira ni agartanii gabaabaa kana hannuu fi quban qabbu lakkoofsiitiin ga'anii reakshinii isiin agarsiistu ilaala. Ni gammaddi moo hin gammaddu waan jirus eegzeen akka ilaalugaa waan gammaddu na fakkaata hin yaaddu weeta Suuz arra adda fi qottu bakka biita kirimtiin isa kuma jajjabaatti roobni siroobu jira bakka sa'aan sa'aadha kanaaf hordoftoota keenya sustiyya la xiqqoo dura fiigee wajjin dhufne jechuun dandeessan isinis manaa baate anis manaa bee dura fiigeetiin as dhufee isin dura dubbadha jeetii yaade akkuma beekamu gaa hordoftoota keenya dhiyeenya kana yaa'irra jirraa rabshaarra jirraa arramoogaa akkuma yaa'ii fi rabshaarra jiru sanitti wanni nu dabarsine jirraa as geenye jirraa arramoogaa guyyaan keenya guyyaa gammachuuti inni yaadu jirraa gammachuudhaan wala garree inni yaadu jirraa naafi jaalalleeti yesuus tiyya waliin nu eegaa isin jenna meegaa min eegaa Dhuftee jirti hordoftoota keenya walumaa galatti reakshinii isiin agarsiisutti ilaalla. Inni dhaqoo isaa iji gudunfadhuun jaanii ijini gudunfatti ittiin kan nagamee reakshinii isiin agarsiisutti ilaalla waliin. Reakshinii isiin agarsiisutti ilaalla. Ani gaamma tanamma dubattiin qabadha. Dhuftee jirti. Dura deemu bikka jiradhu lookashinii jiradhu asumatti dhuftee jirti kamiin godha Suustiyyaa Akka waa bajeegamee yaada jaalalaan dhama'ee abdii koo jireenya booruu kakka kee uumameen jiru waaqa jaalalaa kadhadhee gala jaalala keedee. Nayyaa arrasitti tolee jira. Narraa babbareedee. Har'a naannoon teetii sararaan tana. Ayi waan ajaa'ibaati immoo. Har'a rifeensi kun akkatti dhedheeratee. Qoyi maal argattee irra kana foofa itti. Gammachuun qabaa jaalalateeti. Maal seete? Har'aan tana wanti siyaamiif dura hordoftoota nagee gaafadha. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaalii fi kabajamoo akkam jirtan bakka jirtanitti nageessanitti haa ta'u jechuudhaan naaf ifameen xiyyaarraan tana gammannee ani akka babbareedeetiin bira dhufee jira. Garuu farree wanti barbaadan annitti waan itti na barbaaddeef naan himne. Qoyi naannoo kana eenyu siidee garuu? Wayi maalittiin beekalan na dhukkubsanii bar. Waan biraa fitiite foloo dura kana. Maaliif rifeensa kiyya malee? Rifeensa kiyya akkam asiin fiddee asii walitti hiitee? Rifeensa dheeraa akka ta'e ni beekta gaa'im mudii qabachuu dhiisiyaa amma. Wallahi hordoftoota keenya meela kaameramaan kun laal asiin dhuftee rifeensa kiyya. Ayyaa rifeensa kiyya irraa dalayda ammaas farhaan anis baqqaan. Arra wayin fidee dhufee. Maal fiddi? Mee farreen maal fideettee yaadde? Yaade maal laa fidee yaadde? Jaalala fa'aa.
Hayyee. Nafa dhuunfaa. Haa. Bakka maali waan biraa? Ishii san duraanis itti manjiru. Haa wanni biraa maali gaa Farahaan? Wanni biraa moo? Waan biraan siif himaa? Ishii. Ija guduunfadhaa. Maali? Kabalaan adayitee fiiguu deemtaa guduunfadha. Kabalaan sidee maaliif fiigaa? Na kabaluuf deemtaa. Amma dura sidee fiigee farra sidee hin fiigu. Na kabaluuf deemtaa Farahaan. Jilbifadhu gaa bakka inni ija guduunfadhu. Ayyaa guduunfadde. Mee ni mul'atu? Guduunfadde. Ni mul'ata. Farahaan guduunfaddeetiin jira gammuu. Hordoftoota. Farahaan. Isustiyyaa. Maal godhuu deemtu Farahaan? Maaliin godhu deemsite? Maali Farahaan? Hayi. Ay maali bakka si. Farahaan maali sakkanni bakka dhisiyaa? Ay maali? Ay maali jechuukeeti? Ayyee. Ay waan biraa hin godhe guduunfadhu kaa jiru. Dari godhatee nyaanne? Maali? Ayyaa. Asiitoo. Maali? Aarsitee ugaa maali? Homaa? Hayi. Maali jechuukeeti? Homaa. Ay maali sin gochuun kiyya sin gammachiisu? Nakkeena gammachiisu beekaatiin ga'u Maa fuloo gurtu duuba? Beekaatii hayi. Maali rakkinni kee? Homaa. Nan aarsin kaa? Asamneen taphannaa. Haa ija guduunfadhu maa? Ija guduunfadhu haajatti hin fixanneeni. Maali Faraan? Banadhu. Hayi maali? Haa ija banadhu. Farreeqii anaafi. Farreeyee. Olkay gaayaa olkay. Anaafi way farreeqiyaa. Way farreeqiyaa iddoo takka galatoomee farreeqiyaa. Oh my god. La ilillii naa kanneen farreeqiyaa. Farreeqiyaa ani baay'ee malee si jaaladha hedduu malee jechuu. Ani jiruu tiyya tana keessatti abbaa fadhee yoo dhufe farree wajjin addaan na baasu. Farreeqiyaa wallahi baay'ee takka galatoomee. Hedduu takkaan gammadee hordoftoota isin yaaddan wallahi isin duratti inuma alla farree wallahi kana yaanni turte garuu wallahi farree fayya baay'ee takka galatoomee hedduu takkaan si jaaladha. Farree fayyaa ani jechuun addunyaa kanarratti namaan akka keetillee jaaladhu hin qabu. Bakka. Beekaa jettaa. Wallahi dhugaa kiyya farree fayyaa hedduu malee si jaaladha. Namni kiyyaa jaalatu ni jira. Ani Farahaan bakka sammuuti yaa'oltoo jirbeedha. Ni jira beekaa jettaa. Ummaati qofa ummaati takkitti yoo taate qofa malee namni biraa inuma hin jiru. Farree ani kanatti hin turte wallahi. Maaliif? Ay booyi fata. Jechuun gammachuudhaan na boochisu jirta waan biraa osoo hin ta'in jechuudha. Ay booyina. Fayyaa. Sin jaaladha. Ani illee ni bakkaan si jaaladha. Kun sitti xiqqaadha. Maali gaa maali kun himimmaan fitechuun maali? Dostiyya. Maal jechuun fayyadanii beektaa? Mbooyin gaa bakka. Ayyee bakka mboo haa farree mboo. Kaameraa fuuldura irratti booyin qabdu. Himimmaan takkasii gammachuu jira hordoftoota keenya gammachuun hin boo'u jira waan biraa osoo hin ta'in jechuudha. Dhaara ta'uun qabu maan tana anis maaliin jechuu fedhee hordoftoota fuuldura dhaabbadhee balleessaan si balleessee ilaanga guyyaa irratti jechuudha. Sitti utaalee lafa si darbii hudhaa gittiin si godhee iftura. Jaalalaatiin jechuun ni hinaaffaatu akkasii godhe malee waan biraatiif yaaddee akka yaa. Kanaafuu. Ani jechoota illee hin qabu wallahi waan akkanatti je'eebsu farree hedduu takka galatoomee hordoftoota farreen hinaaffaatu akkanatti isa godhe malee akka dhugaan na jaalatu hin beekaa isinillee ni beektanii. Naannoo arraan tan amma akkanatti dhiifama na gaafate. Dhiifama naa godhe haa? Dhiifama si godhe. Haamii dhiifama naa godhu keekkamni na agarsiista. Farree dhiifama si godhe. Dhiifama naa godhu kan agarsiista. Dhiifama si godheetiin jira. Hordoftoota ani farreedhaaf dhiifama godheetiin jira. Ani farree baay'ee hedduu takkaan jaaladhaani hedduu takkaan kabajaani.
ani jaalaltii abbaa fedhee dhufee waddanu baasuu hin danda'u naaf farree xiyya hedduu malee si jaaladha. Ani illee siin jaaladha. Garuu sun wanta dhufu waa hedduu dhufuu ta'a. Waa hedduudha bakka. No bakka gufaata hundaa'u dirqama bakka jechuun dirqama wajjin harka wal qabnee wal gorfachaa dabaruu qabna. Innaa hordoftoota keenya baay'ee gammadee jira laalaa ililiitiya. Oh my god. Ani wallahi hedduu takkaan gammadee ililiiti yalaalmee ililii bareeddu sana ililiin tun anaaf hiikkaa qabdi maali ni beektaa? Farreen ililii tana naa kannu isaa akka ililii tanaatti naa mayrii akka ililii tanaatti naa bareedinaan jee. Anillee oh my god farree kiyyaan sammuuti yaa ol ta'u jirta gaa'ee. Baay'een si jaaladha laalaa mee ililiiti yalaalaa. Hordoftoota hedduu malee bareeddi jechuun ililiin. Akka kiyyaatti bareeddi. Ati ni bareedda? Ni fakkodha. Ni bareeddu haa tokko bareedda. Ni fakkodha. Ni bareedda. Ni naafta safaraan ati qoy natti naafta. Qoy ni bareeddaaf jecha isaati. Natti naaftami. Ni bareeddaaf hordoftoonni haa dubbatan hordoftoota keenya farreen fokkottanaan jiru jira akkaan bareedummaa isinaa himaa. Jechuun inni bareedaan jee inni immoo ni fokkotta jee koomentii nu barreessaa isin hundinuu baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajnaa hedduu malee jechuudha. Farreen hedduu isin jaalanna jechuudha hordoftoota keenya. Amma booda gufaata hunda ofirraa dhiisneeti gammachuu malee waan biraa eenyuma barbaannu jechuudha. Jaalala si jaallu keessa wayiisila ansi liqimsaa nan dabartu koke keessa yaa suziyeessa si geessa. Annaa hordoftoota keenya warri YouTube kanaaf hariya taatan subscribe godhuun irraanfatinaadha. Warri suzii jibbatan subscribe hin godhina. Warri na jibbuun jiru hundinuu na jaalatan si jibbanii maal jechuu feeteeti warri jaalala keenya daawwachuu feetan hundinuu subscribe godhuun irraanfatinaadha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Garuu laayifii keenya kan dhugaa kana asirraan dalaguun kun barga sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa kanarratti hojii jira. Dhugaa keeti haleen siimee barfarree. Dhiibbaa guddaa irratti hojii jira wallahi sooshaal miidiyaa kanarratti laayifii keenya kan dhugaa kana as baasuun dhiibbaa guddaa takka irratti uumaa jira malee gara fuulduraatti illee dhiibbaa irratti fideetiin sodaachuu jira wallahi yoo soosaan laayifii sooshaal miidiyaa kana qandasne malee. Dhugaadha waa hunda achirratti baasuun qabnu iccitii keenya baasuun qabnu. Dhiibbaan guddaan dhufaa jira. Kanaafuu hordoftoota keenya suusiin tiyya qamamni tiyya suusi. Waayee farree kiyya. Qonni maal si dhageenya inni. Wallahi baay'ee takkaan gammadee hedduu takkeen gammadee jira hordoftoota kiyya. Isiniin fadhaa isiniin jaaladha. Ayyee mi hoggaan ija gudunfadhuu siin jesan maal godhaa. Nadaayittee fiiguu deemta jeete akka aadaa keetii aadaan kee akkamni beektaa aadaa isaanii beektanii ija gudunfadhee nadee fiiga farahaan jechuun. So ani akkasiin ta'ee tokko lakkaa inni har'aan kan immoo eenyu sitti hime garuu akkana godhi jaanii eenyu sitti hime. Eenyu natti himattee teeti. Namatti hime jira malee faraan akkamitti akkana godhe inumaa inni loluu fi maarree beeka malee tana nama gammachiisu beektaa. Beekaa jetta. Eenyu jechuun waan guddaa dalagee farree kiyya naa guddadhu naa jabaadhu dika guddaa si haa goorabbiini. Waliin nu haa gahu. Amiin. Yeroo baay'ee du'aayi gooti Suzaan tiyya. Du'aayi wani caala hin jiru beektaa hordoftoota isinillee du'aayi nu godhaadha. Akka nutillee bultii mataa keenyaa qabannee jaarrannee farreen bultii jaarrannee akka ilmaan keenyaan isin duratti dhufnuuf du'aayi nu godhaadha. Harrasii ol fuudhaa boruu ilmoo teenya ol fuudhaa. Oh my god. Naa hordoftoota keenya nagaan nu tura. Osuma akkana jirru gaamee ilmoo sidhallee. Oh my god. Kana waan gana daa'ima ilmoo loluuf hin geenye. Gaafa baasii hanganaachi. Gana daa'ima maal jechuuf. Gaafa baasta hanganaachi. Gaafa baasta. Ani gana daa'ima Isaan daa'ima. Siila xiyyaa. Qaama xiyyaa. Ummati gaafa dhufatan daa'iman taane ganama 13. Ama 13. Ana malee namta kasin dhageen namade. Garuu kaamera seeraa jiraatu si qawdanii kana jeen. Hai maal jechuudha?
Gakula sadi kam jetta. Waggaa 23 faayi malee. Rabbi sodaadhu Allah rabbi sodaadhu farree gisee sana teekam meeqa ta'uu deemta? Meeqa ta'uu deemta ati gisee sana? 24 kan waggaas. Beefaan jirtu deemee ani ganama 13 yaa. Ma. Waggaa 23 ganama 10 hafa 23 seenuuf. Hai. Wata 13 deemu. Ama 13. Ama 13. Ama 13. Waydu fiti keessa fi guddisa. Ningu. Maka guddisa. Amata 10 saawu. Ifin sassoobina kanatti suusti yeefsa sa'uu feeti akka ofiin sassoobneen jaani walumaa galatti hordoftoota keenya maal jechuu fedheeti har'aan tana adawwii teenya garaa gubuu dhufne adawwii teenya garaa gubaddaa wannummaan fedhee wannummaan takka naafisustiyya gargar baasuu hin dandeessu addaas baasuu hin dandeessu bakka waa takka godhuu hin dandeessu jechuudha. Abbaa fadhi addanu baasuu hin danda'u yaa. Addaas baasuu hin danda'u. Guyyaan kun guyyaa nuuf gammachuu guyyaa nuuf maaliiti? Qaajichi waa hunda jechoota hin qabu. Maal yaaddimi? Maal yaadaa jirti? Mata akka faraan gammachuu malee waan biraa waan yaadin jirtu qaqqaalamuun kiyya. Eshi. Hordoftoota keenya wallahi guyyaan har'aa kun guyyaa jalqabaatiin sus haysana biraa kutte Suzaan. Haay maal eessitiin ta'a? Maal barbaadde gamsi? Haay maali kophaa dhaabbattee asoo hin dandeessu? Maal gotachi? Hayyee kan ol dhufee. Koi kophaa sin listee maal jechuudha? Kaameraa dubbatti maal? Maal yaaddeeti? Humaa faree kiyyaa. Waa yaadde naa hin dafi. Humaa yaanne. Maal na biraa maal? Rifachiisuu kee bakkaati. Haay na rifachiisuu na kana dubu. Ani si deemudha. Baddee jettee. Ani barreera. Yoon oksijiina keessiin jee ni dandeessaa bara. Oh my god. Garuu wanta kan siif himuu fedhe har'a gammachuu guyyaa har'aa kanarratti garuu wanta siin himu yoo rabbiin fedhe tunis gammachuuma waan biraatii miti baruun siif hima tana bakka. Maaliif har'ee? Tana baruun siif malis. Wayi waan na gaddisiisaati. Tunis gammachuu malee waan si gaddisiisaasi miti. Hordoftoota kiyya waan kana booda waan gaddaa nurra haa dhaabu. Wanni gaddaa kana booda hin jirtu gammachuu malee. Abshiraayyee taate. Garuutu diina akka qabnu bichaa beeki waan dhufu walla ga'uu qabna akkuma waliin jenne. Hayyee. Hayyee humaa. Akkamitti qota taphannee yaanamu? No jechuun farree kiyyaa amma isaan kilaasii nagaa jirti. Wallahi kaleessi geesse yaanure bara taphannaa. Hojii taphachuu yaanne. No jechuun isaan kilaasii ga'u jirti. Saniif hin ta'e. Eeshi bakka hordoftoota keenya baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajna viidiyoo itti aantu nan qeessin dhufnu nagaan nuuf turaadha. Chaanala kanaaf warri haaree taatan ammoo sabiskiraayib godhuun dagatinaa baay'ee sin jaalladha baay'ee. Bibirraansi jaalala rabbiitiin kakaata. Bibirraansi jaalala rabbiitiin kakaata. Takka biina kootu takkaan si dhugaadha.